Akkam jirtanii wayyaadhaa nageenya kiyyaa qilleensarraan barari'ee isinaa dhaqqabu isiniin jedha. Warri karaa Facebookiin peejii kiyya irratti dhuftanii ilaalaa jirtan jechuudha. Of course yaanan dubbachuuf deemu yaaduma amma social media irratti naanna'aa jiru kanarraa dubbachuuf deema. Ammoo akka dhaabatti otoo hin ta'in akka dhaabatti irratti mari'ataa waan jirruufi akka seenaatti akka intala Oromoo tokkotti akka maatii musliimarraa dhufe tokkotti akka waaqeffattuu tokkotti akka waaqa kiristaanaa maatii kiristaanaa keessaa qabu tokkotti hin dubbadhaa jechuudha. Warroonni daawwattan yaada qeeqxan hedduun ammoo ka jaallattanii komantii keessan ammoo ilaalutti jira ka dubbiin an dubbadhe garaa isin hanqattee katabdanillee hedduu galatoomaa isiniin jedha because gara hanqinni keessanii akka an deebi'ee xiinxaluu godhee jira. Garuu hadhaanas ka bahee ka dubbachaa jiruu fi dubbiin tuni jalqaba ka dubbachuu didee fi akka ittiin fufnee fi akka keessa hin deemnee fi amma immoo sheekoleen gariin waan dubbatan dhagahee I think xiinxala kiyyotootti kenne jedhee isinii dhufee jechuudha. Kara saniin dhufee jedhee viidiyoo chillee ofii kiyyaalleerra deebi'ee ilaale jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo conversation waa hedduu dubbachuu dandeenya kanarratti isinii galee namni kun nama individuaalidha akka mataa isaatti dubbatee jedhee miidiyaan kun ammoo akkuma miidiyaa ofitti abbaa barbaade mirga qabaa fideetiin achitti gochuuni responsiin nuti kennaafii jirru akka waan dhaabatti kennaafii jirra. Gara kaaniin ammoo jechi namtichi individuaalii kun jedhee jecha hedduu miidhaa lafee ummata amantaa musliimaa jala deemuu lafee tuqee jedhee. Namichi kun ammoo ka godhee akka nam tokkotti godhee jedhee. Kanaafiyyuu deebiin deebisu nama maraataa maraaf akkasi ta'uu qaba tokkosanii lammata irratti ammoo akka deebitanii xiinxaltan ka barbaadu an bakka wanti guddaanii haasaan sun ka jalqabe yoo yaadatan taate specifically ana fi mallaqa uummatarraa fuudhee kana namoota mallaqa ittiin kennin kana miiliyoona walakkaa gadi miiliyoona 5 laka fuutee ka jedhu dhagahee jira. Advocacy'n keenya eessa deemee kan jedhu si galee miiliyoona tokko fuudhee miiliyoona 50 uummata keenyarraa fuudhee ka anirraa fuudhee tuun ta'in ka ummata kana garaa gubee namicha achirratti beeyas dubbatu hin ta'in namoota hedduudha mallaqni ummatni keenya natti amanee kennee jedhe kiisi keessaa hin anne namni keenya natti amanee dhaaba keenya faana deemee an akka nam tokkotti akka dhaaba kana deemu natti kennee jiru namoota hedduu summiiti ta'ee hirriba ka oogge quba qaba waggaa laman dabreef hin dhagaa bakka hedduutti qabsoo Oromoo kana keessatti namni hedduu itti hirmaatee jira. Keessattuu ammoo ka akka musliimaa itti hirmaatee hin jiru. Kun haqa rabbiiti. Ani waaqeffattuudha isiniin jedhee jira kiliriidha. Hiriira irrattis ta'ee mallaqaanis ta'ee du'iinsaadhaanis ta'ee qabsoo Oromoo kanarratti hirmaatee jira. Haa ta'uu malee walitti makee haasaa jira. Ka ummati natti kennee fi naqarsoota itti ta'anii bakka hedduutti namicha kana qofa miti bakka hedduutti haasa'amaa ture. Sigalee haasam ammallee akka ummanni kennan mallaqa guddisee natti kennu hedduu sin gaafadha hedduu kennaa jirtanii galatoomaa jira because haasummiitti ta'u. Garuu ittiin isinii deebi'ee jira sheekolee dubbataa jirtu santu akka malee na miidhaa jira because yaada sheekni tokko maal jedhee hiriira irratti illee akka hin hirmaanne jedhe hiriira deemaa dhufu kana hiriirri dhufaa jiru kana ka itti bahaa jennee isiniin bootti jirru kun hiriira Jawaar Muhammad fa'a dandamachiisuufi warroonni kunoo achirratti haasaa jiru mee of duba deebinee haa xiinxallee ilaalle jennu Itiyoophiyaan kanu ajjeesaa jirtuu fi nuti islaama taaniif miti Jawaar Muhammad islaam otoo Jawaar Muhammad amaara ta'ee yookiin silxee ta'ee islaama ta'ee hadhan salaataniif Jawaar Muhammad ka Itiyoophiyaan ka amaara itti kaatuu fi Jawaar Muhammad Oromoo waan ta'eef ka ittiinaafee jibbu ammoo waan isaan dabreefi waan isaan irra beekaa ta'eef otoo tolte isa ajjeesanii Oromoo keessa yuusin jedhaa jira bar ka Jawaarin ajjeesuu barbaadu
equally oromoo keessa jira akkuma equally akkuma diinni isa ajjeesuu barbaadu diinni mallaquma uummanni oromoo itti kenni kanaaf namichi sun achirra maal dubbata yaadattanii sigalee abaa akkanatti diigee jedhee dubbata ani jawaari nama wajji guddadhe jechuu dandeenya bara tokko eebbifamne hedduullee waldaan walitti haasaallee waliin qabnu jechuu barbaadeeti ani isaa dhaaba diigu isaa amantii leellisu argees dhagaheellee hin beeku garuu of duuba sin deebise akka kophaa kootti dubbadhaa jira naaf galeessin jedhe kan hin dubbadhuuf ammoo ammallee deebi'een jedha sheekolee hiriira as dhufaa jiru kana irratti ittiin hirmaatinaa isiniin jettu jarri hamtuu ta'aniif himdhaani waan jala hin deemneef jarri san hin beeku garuu ammoo hoo eenyuun miidhaa jiru namtichi sun achirratti akkasitti kaateef jawaari musliima ta'eefi miti warroonni musliimaa kana keessa kasinitti dhagahame Nabi Muhammad tuqamettanii kasinitti dhagahame I understand garuu inni Nabi Muhammadin tuquuf otoo hin ta'in jawaariin oromummaa isaa eessaa akka dhufe zarii isaattu garaa gubeene zarii otoo jawaar silxee ta'ee musliima ta'e otoo jawaar islaama ta'e kristaan amaara ta'e jawaar hadha isla nugusa hadha isla jaalatama faarsama jawaariin ka jibbisiise achi keessatti eessa bakka inni irraa dhufe santu miidheeni gubee jedhe sheekoleen kenna ammoo dubbii tana micciirreeti namtichi kun nama maraataadha anama kalee viidiyoo tokko argee jira ka inni waa'ee uummata Arsii dubbatee jedhe hedduu angaraa lafee nama cabsee jedhu dubbatee jedhe namichi kun nama maraataa dhaaba tokkollee bakka hin bu'u namni mataan sammuun isaa sirrii qabu dubbii akkasii hin dubbatu garuu ammoo sheekoleen teenna kalaalaa ka dubbataa jirtanii namichi ka deemuu fi jawaara amantummaa islaamaaf deemaa hin jiru waan biraatiif deemaa jira akkamitti san arguu dhabneetiin hiriira as dhufaa jiru kana irratti nama kennan hin bahinaa jenna namichi kun otoo toltee jawaari manidhaa keessatti dootoon ta'e otoo toltee jawaari ofii isaatiiyyuu lafee isaa gogaa irraa quncisee nama nyaatuu barbaadu namtichi isa fidallee innillee nama jawaariin otoo toltee jiraa isaa nyaachuu barbaadu particularly dhimmi kun dhimma jawaari malee namtichi kun amantaa musliimaa of course bakka achirratti illee tonte achirratti illee dubbatee jira jibbiinsa amantaa musliimaa ni qaba tuffatiinsa dubartii amantaa musliimaa akka tuffatan irratti jibbiinsa guddaa qaba garuu dhiiroo yeroo kana keessatti namtichi kun waan hedduu adda baasnee ilaaluu qabna namtichi kun eenyuuf deemaa jira sun very important because qabsoo kana irratti harka 78 yoo xiqqaate warroonni qabsoo kana keessatti bahaa jiru warroota amantaa hordoftoota amantaa musliimaati ka ru'ii isaaniinis gabbaraa jiranii ka mallaqa isaaniitis gabbaraa jiranii amantaa kana so nutillee warroonni amantaa kana hordofne acknowledge goona hin beekna hangami warroonni oromoon hordoftoota amantaa musliimaa qabsoo kana keessatti hangam gumaachaa jiran empire oromummaan amantaa musliima fudhateeyyuu jibbiinsa sirna nafxeenyaa jibbiinsa irraa kan ka'e amantaa fudhatee jedhe oromoon dur hundinuu waaqeffataadha amantaa musliimaa akka fudhateeyyuu jibbiinsa haftoon qabsoo oromummaaniyyuu hafte arki guddaan achi keessatti haftee jette in yaadadha se dipaarmentiitti yeroo baay'ee haasaa daddaara isinti dhufee dubbadhee jedhama wanti oromoo ka adda godhu naan jedhe amantaa maraa wal qabatanii deemanii wanti akkasiisanii gosa biraa keessatti hin agarruu jedhe kun warra adiitu nun jedha namtichi kun ammoo ka barbaadu akka sheekoleen teennam of oromoo as amantaan baastee oromoo kiristaana irra deebi'aa namtichi kun churchi yookiin dhaaba representing godhu akka ilaalcha kiyyaatti mataa isaa represent godhu nama maraatee fayyaan qabnitu amantaa ummata biiliyeenaan jala deemaa jiru akkasitti tuffatee jedha garuu inni ka isa aarse utoo jawaar Muhammad silxee ta'e utoo jawaar Muhammad sababraa ta'e amantaa musliimaa irraa rakkoon qabu so sheekoleen teenna qabsoo kana keessatti ka deemaniif iyyuu jawaari hiriirri kuniyyuu kabahuu qabnaan baana bahuu qabdan telefoona bilbiluu qabdan koongresii katabuu qabdan jedhan ru'ii namicha kana hambisuu barbaanna akkamitti hiriira kanarra hafaa jettanii uummata gorsitan so warroota sheekolee qofa otoo hin ta'in warroonni jala deemtanii dubbii kana islamee ilaalaa
waggaa tokko keessatti yoo xiqqaate waggaa lamaan dabre kana keessatti bara kanaa fi bara dabre irratti Oromoo 100,000 du'ee jedhe 100,000 mana hidhaa keessa jira. Sheekoleen tunniin gariin akkuma paasteroota amma waa'ee sheekoleen nan dubbadhu particularly waa'ee islaamaa dubbii kanarraa walitti waan dhufeef malee paasteroonni illee gaheen jira tokkuma jechuu kiyya. Hangamtuu du'iinsa nama kennaa kana hangamtu dubbataa ture waggaa lamaan dabre kana warraan as baheetiin Oromoo amantaan tuqe jedhee maraatti akkasii maraatan jedhu sun sirrii jedheeti miti ammallee clear isinii godhee jira garuu hangamtu dubbate garuu bakka Oromoo qoodansa kana Oromoo canceensa kana irratti ammoo tolee fi ajandaa isaanii harka dhiqatanii mi'eeffatanii dhufanii katira dhageeffatu baay'eetu dhufee jira akkamitti boolla nu qotamaa jiru kan akkamitti arguu dadhabnee because Arun takittin gahada takittin haga yomi aartanii itti fufnee jenna hanga yomi kanuma sigale akkuma farda du'e tuman agartanii akkuma farda du'e tumanii hanga yomi itti fufnee jenna namicha kana haararraafamu jettanii I mean warri dandeettan you know I mean obviously sun akkasitti hafeetiin nuti ammoo miyoo dhugaa dubbannee jenne engaddaan abbootii gadaa waan Oromoo keessatti ta'een beekni abbootii gadaa 41 waliin jila abbootii gadaa fuudhanii 14 qaama jala harkinee jira ka du'anii jedhan otoo sheekolee ustaazu guddaa kenna Oromoo keessa 14 qalanii akkasitti yookiin ammoo paasteroota kenna yookiin ortodoksii 14 otoo akkasitti ajjeesanii reeffan fidanii hadda sila warri amantaa kiristaanaa hordofu akkana cadhisee ta'a sila sheekolee 40 duute kun yeroo tokkoon meesin taa mudhatu jila tokko ummata tokko keessa ummanni karrayyuu jechuun ummanni Arsii mataa isaatiitti kuma miliyoona 15 ol baay'inaan karrayyuun ummata 100 gadi 100 kana jila guutuu irraa qalani cadhisnee ta'aa jirra yes Nabi Muhammad kun hammam akkasin miidhan gala garuu maaliif du'iinsi abbootii gadaa kun isin miidhuu dhabde because akka Oromummaa waliin qabna amantaa martinoo amantaa adda addaa qabna gariin musliima gariin waaqeffata gariin kiristaana Oromummaa waliin qabna maaliif isinitti mul'atuu dhabde maaliif sheekolee ta'een sanniini gorra imiinsi duuti abbootii gadaa jila abbaa gadaa yeroo tokkoon akka fitatu maaf nuti nagamuu dhabne because takkitti keessa manne mee dhiiroo mee isinummaan of gaaf wanni kana dubbadhaa jiruu fi baay'een itti dhagaamee jedhe because otoo kiristaana paasterii priistii 41 yeroo tokko fixanii silaa chaarchol Oromoon Chicago bakka jiru kanatti charchitu jira Minnesota DC keessa charchii 6tu jira ka Oromoo kan hin beeku Minnesota keessa charchii 2-3tu jira State 20 kana keessa xiqqaate charchii 15-20tu jira charchoonni kun silaa baateetiin hadda hiriira baatee jetti hadda silaa koongiresiin dhagaheetiin dubbatee jedha otoo musliimonni 40 yeroo tokko gorro amanii sheekoleen kennatu gorro ajjeefamanii hadda sheekoleen teenna otoo fakkeenyaaf abbootiin gadaan sun otoo amantaa musliimaa qabaatanii sheeka ta'anii namichi maraataan kun asitti Nabi Muhammadiin arrabse warri kun silaa hadda boohee hiriira baheetiin warra kana sagalee ta'ee jira ka sagalee ta'uu dhabeefammoo yes namtichi kun sirrii ta'eef miti sagalee ta'iinsa bira dabreetiin warroonni namtichi kun xiyyeeffate namni kun ka xiyyeeffatee fi akkuma duratti isiniin jedhe otoo Jawaar musliima ta'ee gosti isaa Amaara yookiin Silxee yookiin gosa biraa ta'ee hadda akkanatti maraatan ka isa maraachee jedhe isa qofaa miti anallee fuukicha ofitti dabalee kan hin dubbadhaa jiruu fi kan dubbachaa jiruuf because waa'ee mallaqa advocacy irratti kan dhugaa dubbii isin dubbadhee jira atiin torbe kana keessatti dubbadhee jira torbe dabre wixata irratti walgahii irratti ilaalchi Oromoo ilaalchi ollaan aannan deemu kun dhaaba woboorraa qabu akkamii dhaaba woboon kun haa dubbifamu moo hin dubbifamu dhaaba ummata woboon kun ummanni keenya bira jira jedhee gaaffii akkasii nu gaafatama yeroo marattuu ni gaafatamaa jenna dhaaba ummata Oromooti duuba jira Oromoon falmaa jira jennee ka dubbannaa jirruufi because Oromoon falma jennee amannuufi
nu jaalatanii miti garuu warri namoota namichi kun ilaalchisaa dubbiin hin dubbate especially mallaqa irratti akkuma dura isiniin jedhe mallaqa ka kennee jedhe akka advocacy hin dalagnu akka advocacy ummata Oromoodhaaf including woboodhaallee sagalee taanee ka amma dubbataa jirru ka ummanni umra bonutti kennee ka qeerroon duutee maqaan qeerroon duutee ka kongresiin dhagahee jedhe samiirra baheen dhageenne wanta xiqqoo special envoy biyya deemu ta'ee Secretary of State ta'e White House ta'e kanneen marka dubbatamaa jiru samiirraa dubbatamaa hin jiru mallaqa arganne saniini laabii binne jennee isinirraa fuunee jenne mallaqa laabii binne warra mallaqa nutti kenne ripoortii galchine laabiin kuma ji'atti kuma 30 gaafatee jedha kuni wanta nu uumnu miti isinii galee mallaqni nutti kenname irreega isin godhame ka mallaqa kuma I think million wala kauti kate jede muchachi million wala kanatti kenna million wala kasantu namoota akkasi nyaate ijara qofa miti waan beeku because bakka hedduu keessatti mallaqni natti kenname jede akka waan ani manattiin ijaarradhe ka jawaani illee gara itti gubee akka sunni jara godhee achi keessa dubbatu amantaa isaa ta'uun ta'ini sigalee oromummaa isaatiif anallee كتيجيبنا قولي أكسوميتي بك أددت مكان كي يكأوفي ملك إسنت كنتني especially ورّس كيس تنداو تاجرتنا كيس دينتن أسكيس دينتن دب تاجرتن ملك إسنت كنتني في سميت تأي أوتوتولتين أجيسو أوتوتولت واحد دكرو خبر بالو كان متشسنيد so pointi أنس دب تجور بعد جالي إسن وان أبان ديمان جروف قريد أف قريدرا قريد لي قالوا دباته كان في جو نمتيجي كوني maybe people dan because namni sammuq bo akkasit yaada lenjedu akkasit dubbatan lenjedu yo ki people dan kafalame fi oromo wanyaachisu oromo qacceerra jirtu ani Sheikh Nasir nama heddu walitti dhiyaanne jenna nama heddu ani yeroo baay'ee waaqeffata jedheen dubbadha because muslimas nan qaba orthodoxis christianas nan qaba kanaaf iyyuu oromo ija tokko laaleen jedha akka amantaa tokkotti yoo tuttee jedhu waaqeffataa caalfadhee jedha jechuudha amantaa oromoo jedhee amanee jedha sanammoo obboleessa kiyya musliima irratti obboleettii kiyya kiristaana irratti fedhuu tasumallee abjuullee fedhii hin qabu in deeggara because in beeka akkuma isiniin jedhe qabsoo hadha nuun deemaa jiruun kan nuuf kennee kan nu bira dhaabbatee jedhe isin akka taate beekee jedha ka sagalee nu ta'e nu anayyuu nama ka godhee jedhe isin akka taateef hanga beeku beekumsi kiisniif ta'ee نزفانا كديمت الاسم وان تاتي بيكو سنت فئو يارن قبو أمو يودو بچو دابيلي مين سكيس نلبو ليو بي أمو إن بيكا أنا الإيسي سنو دبتا جرتان كان هافي إنو غان غرا كيس جروان دبتا جرتان عاد اسني كم نجلو كان هافو يرو كان كيستي يرو نمني كينا أبوتي غرا جتشون شيكولو يوكي باستري أفتم أبم سيساني most likely كوان اللي دواني جراني يادما أنا أفتمي توكو فوداني جلا بوتو فوداني جران كان يرو كان كيستي أجندانا كنا كأي يرو جواري هدون كينا نم جواري جالتو ور جواري في لالباجرو ندقار رتتون تين كيسان والجهيتين نمر رت مري قون مر رت مري أمد أفاجرو كان اللي مري نهدفا إسن التمنيجر مري أفو كان كيستي الدنيا أرومو تكركريجرا فوراتني جران أرومو تبكن كمن مرين هنجرتو أما بودا يو أرومو إساء أوفيتي أوفغتي أوفي ونياتي ديني برادو في مالي in fact ديني نو هنجرون إنك نوك جباني أمار دينا نتقول نوك جباني تقري دينا نتقول كان نوك ألاتري أورمودا كان نوك ألاجر أورمودا إلمان غوبناتي في أكاكيو غوبناتي نوك ألاجر سيقول أتو كان بيكني سلاك أبسوك إنك كاتا إتي أديم تسنو أكنامتي دوكنا كيستي أبسوني أديمت دوكنا كيستي ولين أهني هريا أوفيتي إنغاند أوفيتي إجار رمانيتين أنا تسيبيكا هنتاتو أتليس أغرو إنك نجرتو هنتاتو because هندبنا because موتو مالي إتمنا سيقولي نمون أكاسيت ياد أكاسيت ديم شرور كيستوتا شرور كيستو نسون أمون بوچو هندن ديتو كنافو إلارچ أكاسيسون دبريجر يرونسا نمون تقولي فوق أتنجنيه يان أكنتاني أمو هاركني وجا دلقا جرر كناف اسم فانا ديما جرتان كناف أمو ورون مكا جراد أم بربان ورون أكاسيت غندت غلاني ملك سم دولچه كمان إبانوت تكنني كمان إبا ميلين تكنوت تكنني ميلين
tokko jawaaritti kennanii jawaar qabsoo oromoo ta akkamitti duute laafte laamshomtee jette ka jawaarin jala deemaniif namaati jawaarin akka nama beekutti hamaa isaallee garii hin beeka gaarii isaallee hin beekee jedha garuu qabsoo oromoo ta akkamitti laamshomtee jette kaasee ru'iitti godhee achiin gahee jedhe ilmaan goobana sosobdeen fudhatte nu dhiisii warri noobul pilaasii addunyaan iyyuu dogongortee jirti meeqatu nama kan wajjiini warra piipii hojii harki hundi keenya iyyuu dhoofnee jirre waa kanne garuu yoo jawaarii hirriba dhabee jawaarii jiruu isaa dhabee qabsoo kan duutee maal jedhame janaahisa taate kaasee jedhe jawaaritu qabsoo kana diige jedhee namni yaadee amanu hin jiru garuu gantuun sareen garii warra akkoo sunniin warroota haasaanii sanammoo laaltanii ajandaa musliima maraa gootanii abbootii gadaa asitti du'anii 40 jedhan dubbachuurraa dhabne in fact namtichi jawaariin ka itti qoosaa jiruu fi otoo jawaar amaara ta'ee musliima ta'ee dubbatu inni jirra otoo inni jawaar silxee ta'ee dubbatu jawaar oromoo waan ta'eef dubbate kanammoo fuuneetiin hiriira as dhufaa jiru kan irratti hin bayna yoo jedhan dhiiroo umman warra koomatti jaratillee katabdan garii keessa argee jira sigalee wanni kuni oromummaa dura amantatu dhufa absoluutli rakkoon qabu mirga keeti wanni fe'ee dhufu mirga keeti garuu kan siin jedhaa jiru obboleettii tiyya obboleessa kiyya kan siin jedhaa jiru sigalee dubbiin sun maaf kaatee dubbiin sun viidiyoo sana irra deebisee ilaaluu dandeetta jalqaba irratti uummata oromoo xiqqaatee miiliyoona walakkaa seenatti kennee jirra advocacy'n oromoo eessa gahee achirraan ammoo viidiyoo Sheek Naasir dubbatee san anillee argee Sheek Naasir ka dubbatee otoo toltee jedha bakka hin jijjiiran namni bakka jawaaniin bakka jijjiiruu barbaadu hedduudhaan illee barbaadde fudhateetiin otoo toltee jawaariin jaalladheeti miti jawaan ru'in isaa namarra guddateeti miti because inni dubbatu ummata oromoo miiliyoonota 50 miiliyoona hundayyuu bakka bu'ee jedha kanaafi inni ofii fotoon ta'in oromoo haa jiraatu nu bakka isaa haa duunu ka jenneetiin faana deemaa jirru malee jawaare dogongora akkuma nama kamii dogongora hedduu qaba bakka hedduu bakka waliin galleetu jira bakka wal qeeqnutu jira bakka waliin hin deemnetu jira jawaare in fact akkasitti illee waan waliin deemne illee hin qabnu garuu innatichi ka deemaa jiruu fi ajandaan akkasitti isaan gubee achirra jiru dhiiroo ajandaa musliima otoo hin ta'ini kan illee asitti dubbadhaa jiru namtichi sun ka deemeef ajandaa musliima tolte isinammoo fuutaniitiin ajandaa diinni kenna already diinni kenna piipii yeroo kana keessatti ka barbaaddu akka musliimni as dhaabatee hiriira kiristaana irratti hin bahina kiristaanni abbaa as dhaabateetiin dubbiin kun dubbiin udaaluu miti dubbii wallagga qofaati dubbii shanee qofaati dubbii abaawoo qofaati warri kuuwwan itti hirmaatina akkas godhuu barbaadu yeroo kana keessatti xiinxaluu dhabuun kenna hedduu na gargisiise jedhe kanaafillee ammallee ka dubbadhee irra deebi'ee dubbadhaa jira dhiiroo namtichi ka dubbatee fi dhimma biraati akka ilaalcha kiyyatti wanni dubbatee dhimma biraafillee yoo ta'e dhimma biraafiyyuu inni wanuma fe'e biyyuu dubbate jawaarumaafiyyu haa deemu wanni jawaara biraa duballi jiruufillee haa deemu akkasitti amantaa san qeequu sirrii miti garuu hanqinni keenya karaa jireenya ta'ee jedhe yeroo namni keenya akkasitti qalameetiin jilli tokko guutu mee yaada otoo olmaa muslimaa walitti qabamtee olmaan sun marti otoo ajjeefamtee akkam taate akkam isin dhagahamee jira olmaan sun guutuun ajjeefamtee namichi muslimaa tokko otoo kiristaan arrabse oromoon kiristaanaa asteettee waan biraa du'iinsa keessan dhiisteetiin oo namichi bari gurbaan tokko akkanatti Jesus Christiin arrabse jettee haasofte akkam isin dhagahamee jedhamee dhiiroo akkam isin dhagahama otoo si galee olmaa muslimaa 50 yeroo tokko gorraamtee warroon oromoon kiristaanaa namtichi tokko maraataan ka maybe kiristaana illee ta'uu musliima illee ta'uu dhabaata warroota musliimaa arrabsirraa haasofte sirrii miti soo kanaafiyyuu kanarrattuu kan hin jedhaa jiru dhaamsi amma isinii himee jedhe mariin amma isinii dubbadhee jedhe akka seenaatti isinii dubbadhee jedhe garaana nyaattii fi because qabsoo kana keessatti hammam akka kafaltan hammam akka maatiin keenya kafale maatiin keessan kafalte especially warroonni musliimaa mallaqaan hirribaan sammuudhaan warroon asseetaniitiin qabsoo kan keessa butan waanan beekuufi warreetu musliimaa jedhu dhimmi kun musliima irratti qofa waan haasaamaa jiruun jedhu malee akkasumas kiristaanos ka dubbatanii ka itti mane namoota xixiqqoo
كانسري أورمون كيس جرتو هندرتي كانسري لما كأورو موتيني ما كأورو موتين لا بديجتي جرو إسي قوتو وقع عمرين جرا جهاتا موقع أفتمن دبري في كأبسو مكانا لا بديجتي قروك أبسو أورمو كنا في وانا الجوار قد إيسي الله إسالين بله وتوتلت الجوار نقوم تسنين يعطوا بربارة مالي في كأبسو أورمو تنرؤيت تقول إيه كيرو لفاكاسي بكاميرا جيجيرا ما في ديجنا جيجيرا مثلا دبين كينا دغونغورا كينا ومتى إنه تاني قوم فتشو دبني جنة حتى ديبين إسكور واين ترى كاني جنة أكاد بكسي أكسيانات اللي عن اللي حتى إيه هذا باتو وانا نقول أني روان نقول أوف جيجيرا نفاجر أما وانا رجاج روفي جيجيرا نفيف أما نوف نفيجري هم بيكا أنا إن أكتايتي سينات جيجيرا مثلا نوفي جدي هركنا كأنه في متي مري أستفاجر كنا رتي مري كاهد أمتوني تين كيس هنجر مري أورمون كيس هنجر كأباء كيس هنجر مري كم فلا في الجنة كإيجان الجنة كإيجنو في جر هركنا عرفتو في متي جر رامو كريتير كتشو في متي أورمون رت بودة دمنيتي أما بودة أبسون تنتقمات ورونا كوتا كانسري رجل كباتي في متي نمتي مكدوباتي ورونا كسايا لنا مو إسقف أمتي هم بيننا سو أورمون لالي شيكورين كنا لالي وانا كنا رأف أدبو كمنا باستروني كنا لالي تيني وانا كنا هدو جبيسني كيكو كمنا لا فينا ما تكني جرن أمانتنا ما تكني جرن نمون أكنا تشرشي كيس وجراتن تشرشي كيس أري أمون هو بارتي أكيني جرتي سيجلي مريس إرتكني جرتي ورا وبودا في ورا كنا يولدت في دي أنا واحد تدي ماجرا كإجارة جالكبا كإجارة متبيجي تجراهي إتأنتي ولا كإجارة أكوان إني أحبك أنا كيستي جهي قدك أبوتي أفت إيه سجله سجل أكد أحبك أنا كيستي هريروني TDF في هريروني وبوك دجرو كأرمون بين أقوى إن الدت بيكون أنا قالوا نتفكرت نمني كون نما وبوك كيس جولا نتفكرتو نما منتا كريستانا كيس جولا نتفكرتو دلقان إسا نمتيج ميداس الرجل لك إسا إيه إسا دلقان إسا أرمون ولت نقودا كان عفوس اللي شيء كلين كن وانا كانت تكوه هنك أمو وروني أمانتا كانت مسلمة جردي أنتن كيسين تلقاها مهمو دور بعدين تي بيسان قوتو دل كبرة بك مكانك يدها مرة بك دل كبرة دي بتنيتي هنقدر ما لقي فجولن ديتن وايكون غرسي واسدي كاسي جراني سو كان عفوا كسر لالتي هيرة أفاجر كان الرت الإيرو هيرة كميسة أفاجر كان الرت هنا فينا اسمنجر كيستو شيء كلين كن هنا فينا كيستو وروني مسلمة كن هنا فينا of course ورون كريستيان اللي هنا فينا تقول ما في دلقان بيبين بربادو دلقان دين كنا بربادو exactly وروني نموني كود أجرتن كان حاجوتني برباد وروني دو إنس أورمو وقالا ما فتوقت تن أجهامين أما تلاجهامين إيجاجر تفاجر ناف كلا أما تاني درسا قرو بك كان ديبي على سنين جدا قالت هو ما سنين جدا maybe أكد أبغى اللي أكون سنين جدا مري أشوف تجرا seriously for النتيني وني كنو كيك أمو كبا قالوا نمني كن individually دا أكم جونا كن جروتي أك board مري أتاجرا وني كن باين ميدي باين تلقاه ميجي شودا لا دبي بدكيس أو اسم بربان نفي اسمه فان كيني كم نف مالي opinioni يا دبنتي متي كفان كيني كم نفي ورونو بريانتيا ور مسلم من مسلمة هردتني أكسين نبيكا تفتو هنتين وان ديمب وان أرجفي سني في الرجال يسجل نوفلشا قالت هو ما هيدو سنين جدا